Kan ilaallu gastric disorderii nama qabu. Nama gastric disorderii qabu narsiingi process isaa akkamitti dalagan? Narsiingi care plan isaa guutuu waliin laalla. Gastric disorderii keessaa inni jalqabaa acute gastritis. Acute gastritis inflammation of stomach mucosa. Keessi garaachaa huni yoo holkole acute gastritis yaani. It is most often due to dietary indiscretion. Sababa waan nyaaterraa kan dhufe. Sababa nyaataa jechuudha. Akkam jechuun sababa nyaataa jechuun waan ganyaatteetu mukoosaa kana kulkolche. Takka asidii liqimsee, takka beezii liqimsee sababa sanii fi sababa nyaatarraa miidhaan mukoosaa kanarra geessa. Causein isaa maali? Ingestion of strong acid. Asidii cimaa liqimsuu takka immoo beezii alkaalii cimaa liqimsuu which may cause mucosa to become gangrenous or to perforate. Waan mukoosaa kana akka inni du'u madaawee akka inni du'u godha. Takka akka inni uratu godha. Clinical manifestation isaa mallattoon isaa maali? Gastric mucous membrane become edematous. Mukoosaan garaachaa huni eataweet undergo superficial erosion boodarra solloquu eegala. It secretes san booda maal maddisiisa? Scanty amount of gastric juice. Asidii garaachaa dhangala'aa garaachaa keessaa maddu kan asidii waa xiqqoo qabu garuu mukasii hedduu qabu gallakkisa garaacha kun. Inni biraa abdominal discomfort qaba. Amma jalqaba maal jenne? Mukoosaan garaachaa kuni sababa asidiin sun itti gad dhufteef eataweet san booda solloquu eegala. Yeroo solloqe kana wantoota garaacha keessaa maddu waa xiqqoo maddisiisa. Asidiin hedduu gabbu'aadha garuu mukasii hedduu maddisiisa jenne. Namtichi kuni abdominal discomfort itti dhufa. Abdominal discomfort jechuun garaa kana keessa itti tolu. Headache qaba. Mataan ni dhukkuba. Akkasumas nausea qaba. Ni lollonchisa. Anorexia qaba. Nyaanni itti tolu. And often accompanied by vomiting and hiccup. Yeroo hedduu haqqisaadhaa fi hirqaansuu qaba. Ni hirqaanfata. It will heal by itself. Ifumaan fayya inni kun. Inni solloqe kun ifumaan fayya. Occasionally hemorrhage may require surgical intervention. Dabree yoo dhiiga qabaate baqaqsuullee barbaada. Acute. Chronic gastritis ammoo prolonged inflammation of stomach. Garaachi kun yoo yeroo dheertuudhaaf irra deddeebi'ee bifa acute san irra deddeebi'aa ture by either being malignant ulcer of stomach or by H. pylori. Sababa acute saniif yookaan immoo sababa madaa yeroo dheertuu irra turte yookaan sababa baakteeriyaa Helicobacter pylori jedhamu yooniif inflammationiin kun yeroo dheertuuf irra ture chronic gastritis jenna. Causein isaa waa lama. Inni tokkoffaadha most common chronic gastritis qabitu H. pylori baakteeriyaa kana. Inni biraa autoimmune dha. Autoimmune jechuun ofumaaf qaamni of balleessuu jechuudha. Dogoggoraan. Parietal cell change jijjiirama seelii garaacha keessa jirtu seelii parietal jedhamtu jijjiirama isarra dhufu leading to atrophy and cellular infiltration. Seeliin sun akka qallattu akkasumas wanti barbaachifne akka seelii san keessa galtu taasisuu danda'a. Qaamni dogoggoraan jechuudha. Eenyuun rakkoo kana mudachuu danda'a. Risk factorii tokko hot drink and spices. Namoota waan oowwituu dhugu. Spice food jechuun nyaata akka wantoota
zayita hedduu qabu. Waan oowwituu namoota dhugu. Use of drug nama dawaa fayyadamu. Non-steroidal anti-inflammatory drugii fa'a. Alkoolii fa'a. Smookingii fa'a. Warroottan kanaatiitu chronic gastritis mudachuudhaaf karaan isaanii bana. Clinical manifestationiin nama kanarra mul'atu anorexia qaba. Nyaanni ittiin tolu. Sour taste in the mouth. Afaan kana keessatti ni dhangaggaawa afaan kanaatiitu. Itti dhangaggaawa. Heartburn qaba. Singigoo qaba. Belching qaba amma deeqqifachaa oola. The nausea and vomiting qaba ammas ni lollonchisaas ni haqqisa. Diagnostic evaluation rakkoo garaachaa kana. Wanni ittiin ilaalan endoscopy dha. Meeshaa upper GI X-ray dha. Garaacha kara olii kana X-ray dhaan laalu. Inni biraa histological examination dha. Tissuun sun kaansarii dha moo kaansarii miti? Biopsy irraa fuudhanii ilaalan. Serologic test for antibody. H. pylori yoo jiraate dhiiga namtichaa san faa laalu. Testii godhanii H. pylori positive dha moo negative ilaalan. Managementiin isaa maali? Managementiin for acute gastritis yoo acute taate managementiin isaa instruct the patient to refrain from alcohol in the food until symptoms subside. Hanga mallattoon irraa fottutti, hanga mallattoon irraa wayyooytutti alkooliidhaa fi nyaata akka hin fayyadamu. Nyaatatti kaasu. Alkoolii. Recommend non-irritant diet. Nyaata isan belbelchiin. Nyaata naman guggumbu. San akka fayyadamu. If symptoms persist, yoo mallattoon tatti fuftu taate, irraa fooyya'uu baate administer fluid parenterally. Karaa itti dhiigaatiin dhangala'aa kennaniif. Kabira aluminum hydroxide dha. Aluminum hydroxide shirooppii isaa 2 spoonful fal'aana shaayiidhaa 2 guyyatti yeroo 3 fudhachuu. Inni biraa nasogastric intubation dha. NG tuubii galchuuf illee furmaata ta'uu dandeessi. And also sedative. Dawaalee nama tasgabbeessan. Chronic gastritis yoo taate ammoo modify patient diet. Jalqaba nyaanni isaa sun fooyya'uu qabu. Jalqaba promote rest dha. Boqochiisuudha namticha kana. And also reduce stress dha. Cinqii irraa xiqqeessuudha. Treat H. pylori. Yoo H. pylori qabaate H. pylori dawaalee triple treatmentiidhaan wallaanuudha. Sana mata dureetti aanu keessa laalla PUD jalatti. Tetracycline or amoxicillin and bismuth salt fayyadamanii wallaanuudha. Nursing process isaa laallamee. Nursing process patientii gastritis qabu akkamitti irratti hojjennu. Jalqaba nursing process yeroo hojjennu assessment irraa haa. Assessment irratti maali wanni ilaalu? Assessment irratti complete history dha. Seenaa akkam? Sign and symptom of gastritis sanii fi aggravating factor. Maaltu si kaasaa, maaltu si irraa wayyeessa jechuudha. And also physical examination dha. Physical examination irratti abdominal tenderness faan jiraachuu danda'a. Garaan faan dhukkubu yeroo qabatan dhukkubu dehydration mallattoo dehydration dha. And any systemic disorder yoo jiraate physical examination adda baha. Kana booda wanni ati go to diagnosis. Nursing diagnosis patient gastritis qabu. Nursing diagnosis isaa maali? Inni jalqaba anxiety. Ijin kama. Dinqii qabu. Nursing diagnosis inni lammaffaadha altered nutrition. Less than body requirement. Inni nyaata isaa gabbu'ee jira. Hanga qaamni barbaadu gad. Risk for fluid volume deficit dha. Abira potential nursing diagnosis damma kun. Gara fuulduraa hanqina dhangala'aa mudachuu mala inni kun. Kabira pain qaba jettaan. Knowledge deficit dha. Nursing diagnosis kee hanga kana. Planning kee hoo maal ta'a? Planning kee yeroo hunda diagnosis irratti hunduuta.
anxiety qaba jetteemi diagnosis irratti anxiety dhaan to reduce anxiety dha karoorri kee. Cinqii san irraa gad xiqqeessu, irraa fooyyessu. Altered nutrition qaba jette. Less than body requirement. Karoorri kee to maintain adequate nutrition intake. Hanga nyaata inni fudhatu fooyyessu. Risk for fluid volume deficit dha jette. To maintain fluid balance dha. Dhangala'aa qaamaa tasgabbeessu. Inni biraa to increase awareness of dietary management dha. Haala nyaata isaa nyaata irratti hubannoo uumuudhaaf. Hanqina hubannoo qaba jetteemi knowledge deficit qaba jettee. Increase awareness of dietary management kajuu knowledge deficit isaniif. Pain qaba jettee to relieve pain dha karoorri kee. Intervention kee maal ta'a? Intervention maalirra hundaa'a? Diagnosis irra hundaa'a. To reduce anxiety godhuudhaaf maal goota? Reassure patient. Isa kana tasgabbeessuudha homaatii miti jettee cinqii san irraa fooyyessitu. To maintain adequate nutritional intake isaniif advice on nutrition intake dha. Haala nyaataa irratti gorsa kennitaaf. Fluid balance isa maintain godhuudhaaf IV fluid administration afaanii yoo fudhachuu hin dandeenye karaa hidda dhiigaatiin dhangala'aa kennitaaf. Inni biraa awareness irra to increase awareness of dietary management kajuu waa'ee maal irratti hubannoo uumtaa fi waan akkamiin fudhatiin jettaanii instruction to avoid coffee bunan dhugin jettaanii sigaaraan aarsin jettaanii alkooliin dhugin jettaanii akkasumas spicy diet fudhatiin jettaanii. Inni biraa educate patient dha. Barnoota sirri kennitaaf. Expected outcome kee maali? Wanni ati eeyyitu. Eega waan kana gooteef eega barsiiftee booda jalqaba anxiety and pain is alleviated or relieved. Cinqiidhaa fi dhukkubbiin sun isaarraa fooyya'e argu. Fluid balance maintaining godha jette san. Maal arkuu qabda? Maintain the fluid balance. Hanga dhangala'aadhaa isaa tasgabbaa'ee arkuu qabda. Haala nyaataa hoo to maintain adequate nutritional intake dhaan godha jette karoorri. Kanaafuu maintain the nutritional status arguu qabda. Kun amma waan ati argitu expected outcome kee. Inni biraa peptic ulcer dha. Peptic ulcer yeroo biraa itti jechaan.